Yoo yaa jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoowwan guyyaadhaan dhaqqabdee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Akkasuma guyyaa kaleessaa Afgaaffii Jawaar Mohaammed godheen afaan Amaaraatiin jechuudha. Biltsiginnaadhaaf ajandaa tokko uumee jira. Afgaaffii godhe irratti Jawaar maal dubbatee biltsiginnaan hoo maal irratti kan ajandaa godhate kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Osoo gara odeeffannoo keenyaa fi Afgaaffii Jawaar Mohaammed isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenyaa fi Afgaaffii Jawaar Mohaammed isin dabarsaa isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa guyyaa kaleessaa Afgaaffii Jawaar Mohaammed afaan Amaaraatiin godhe irratti biltsiginnaan ajandaa godhachuudhaan keessattuu faarsee bultoonni waan Jawaar jedhesanii miidiyaa gubbaarra oofaa jiru akkasuma ittiin qeeqaa jiru. Jawaar maal dubbateeti biltsiginnaan maal irratti kan Jawaar qeeqaa jirtu wanni ittiin qeeqamaa jiru waan sirriiti moo waan sirriitii miti kan jedhu qabadhee isinitti dhiyaadhee jira. Mee jalqaba irratti dubbiiwwan Jawaar Mohaammed gurra isin buusaa dubbiinis kinooti. ከወንድምህ ከኦሮሞ አብይ ልደቱ ይቀርብሃል ወይ ከልደቱ ጋር ለምን ትላለህ የሚል ጥያቄ አንስተዋልና I want to clearly respond yes ከአብይ አህመድ ልደቱ ይቀርበኛል። ልክ ልደቱ ለነ ኢሳያስ ያን ያለው ለምን እኔ እስከማውቀው ድረስ ልደቱ አያሌው የኦሮሞን ህዝብ እየገደለ አይደለም፣ ህዝብ እያፈናቀለ እየዘረፈ አይደለም። እንወያይ እንታረቅ ሀገራችን ህዝባችንን በጋራ ውይይት እናድን ነው እያለ ያለው አብይ አህመድ። በተቃራኒው የኦሮሞን ህዝብም ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችንም እየጨፈጨፈ እየገደለ ሀገርን እያደህየ ሀገርን እያደማ በዓለም ላይ እያዋረደን ለሁለት ዓመት ኢስት አፍሪካ ላይ ነበርኩ። የዛ አካባቢ አመራሮችን ሳገኝ ምንድነው መግቢያ ነው የምታጣውና ያ ጥያቄ ስላለ እንደው ሼም ለማድረግ የሚፈልጉት ነገር ስላለ አጌን እኔ መቼም ቢሆን ለሰላም የሚቆም ጦርነት ለማስቆም የሚቆም ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የሚቆም ሰው ይቀርበኛል። የናቴ ልጅ ከናቴ አብራክ የወጣ አንድ ጡት አብረን የጠባን ሰውም ቢሆን ህዝቦችን የሚገል የሚጨፈጭፍ የሚዘርፍ ሊቀርበኛ አይችልም። ከባዕድ ከሩቅ አይደለም አንድ ሀገር ያንድ ዜጋ ያንድ ፓስፖርት ያለን ሰዎች ተውና ለምን ከቻይና አይመጣም? ለሰላም የሚቆም ለዲሞክራሲ የሚቆም ለእኩልነትና ለፍትህ የሚቆም ኃይል ይቀርበኛል ማለት ያለው xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohaammed afaan Amaaraatiin kan dubbataa ture waan kana afaan Oromootiin yoo hiikamu akkana jechuudha. Jechi guyyaa kaleessaa xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohaammed jedhe mata jabeeyyii haqa hin jaalannee fi faarsee bulaa akka mataa hadoochuu beekamaadha. Jechi Jawaar jedhe nama qalbii qulqulluu fi haqaan ilaaleef dhibbaan irraa dhibbatti dubbiin isaa sirriidha. Abii caalaa lidatuutu natti dhihaata. Sababni isaas lidatu nama hin ajjeefne, nama hin buqqisne. Kanaaf lidatuun natti dhihaata. Abiyyi ammoo nama ajjeesa. Buqqisaa jira jedhe. Nama haqaan malee na ajjeesu irraa maaliif obboleessa koo tiruu hin taane? Maaliif abbaa koo hin taane? Abbaa yookaan obboleessa haqaan maletti na ajjeesu na buqqisu irra orma yookaan alagaa na hin ajjeefne nam buqqifne dachaan dachatti naaf wayya jechuudhaan xiinxalaan siyaasaa hayyuun Oromoo dubbate. Jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa dhimma kanarratti biltsiginnaan ajandaa godhachuudhaan kan irraa dubbataa jirutu ni biltsiginnaan hoo maal jedhaa jirti kan jedhu biltsiginnaa keessaa akkasuma faarsee bultoota keessaa tokko nama ta'ee Fayyisaa Leellisaati. Fayyisaa Leellisaa dhimma kanarratti maal jedhee maal irratti kan qeeqaa jiru kan jedhu kinoo akka ittaanutti isiniif qindeessee jira. Dubbii xiinxalaa siyaasaa fi hayyuu Oromoo Jawaar Mohaammed irratti atileet Fayyisaa Leellisaa akkas jechuudhaan yaada isaa fuula feesbuukii isaa irratti kaaya. Nuti akka inni obboleessa dhiigaa kee ta'e sirriitti beekna. Ati kan Dr. Abiy Ahmed jabeessitee jibbituuf waan dhiiga lidatu taateef yeroo nu sobaa turte sanatti ilmaan nafxanyaa fi ilmaan milikii kan jechaa turtee fi lidatuun ammoo mililikiin balaa marii naacha'u kan jedhu sana hoo akkamiin wal simsiifta? Artist Haacaaluu Hundeessaa miidiyaa keetiin cinaa deemtanii akka inni waa'ee mililika hamaa dubbatu gootanii kiyyoo sana fakkaatu keessa kan galchitan sanas isumaan yaadadhu. Mariin hayyoota Oromoo jettanii Dr. Milkeessaa walitti isin qabees asumaan diigamti. Inni guddaan ati baga obboleessa kee argatte jechuudhaan yaada isaa golaba. Fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa dubbii Jawaar Mohaammed akkasuma dubbii Fayyisaa Leellisaanis dhageessanii jirtu.
dubbiin Jawaar Mohaammed jedhee fi dubbiin Fayyisaa Leellisaa jedhee waan wal simuu waan wal hin simne isinis yaada keessan koomentii irratti naa barreessaa. Garuu akka natti fakkaatutti dubbiin Jawaar dubbate dubbii sirriiti. Jawaar kan jedhee ana sa'aatii kanatti nama lammii kiyya ajjeesu, nama obboleessa kiyya ajjeesu, nama haadha kiyya ajjeesu, nama biyya tiyya akka isin hin guddanne, akka isin biyya hin taane nama godhuu deemu irraa obboleessa koos yoo ta'e isa ormaa naaf wayyaa, isa ormaa biyya ijaaruudhaaf deemu, isa yeroo kanatti obboleessa kiyya hin ajjeesne, lammii kiyya hin ajjeesne naaf wayya jechuudhaan kan dubbate. Dubbiin kun immoo obboleessa waliin dhalate isa hin goosisu dubbii sirriiti. Nama ajjeesu irra nama hin ajjeesne isa diinaa namaaf wayyaa jechuudha. Kun dubbii sirriiti waan obbolummaa walitti qabatu hin jiru. Kaleessa Arabaa hadhadhamoo Amaara gochuudhaan kan faarsee bultoonni Jawaar Mohaammed qeeqaa jiran kun oromummaa fi waan sanyummaadhaan wal qabatu miti. Kun siyaasa akkuma Amaarri jedhee የጠላት ጠላት ከጠላት ጋር ሲጣላ ወዳጅ ነው የሚባል ነገር ማለት ነው። ከነ የቹን ዲነ ጌቲ ጋፈ ዲነ ጌቲ ወሉን ፍረ ጌቲ ኢሳ ጀደሙዳ የቹን ሀርጣ ጀዋር መሐመድስ ልደቱ አያሉስ አብይ ቄቃ ጅሩ ስርና አብይ ቄቃ ጅሩ ከና ኢሞ ሀጣ ጀዋር መሐመድ ቢ ልደቱ አያለው ቶኮታ ኢሳኒ ስሪዳ ሰበብ ኢሳሌ diina irra buqqisuudhaaf deemaa jiran kan biyya kuffisaa jiru kan lammii isaanii ajjeesaa jiru dhaabbii kan buqqisaa deemaa jiran isaan booda maaltu ta'a kan jedhu dhimma waloo keenyaati jechuudha. Egaa hordoftootaa fi jaalatamtoota kabajamtoota maatii jiru miidiyaa dhimmi amma Jawaar dubbatee dhimma obbolummaa waliin dhalatan osoo hin taane dhimma siyaasaa, dhimma biyyattii, dhimma bilisummaa, dhimma nageenyaati, dhimma biyyattiiti, dhimma lubbuuti jechuudha kan Jawaar dubbate. Nama ajjeesu irra kan nama ajjeesne diina keessiif wayyaa jechuudha. Kana jechuun obbolummaa, dhiigummaa akkasuma immoo waan biraatiin sirni abiyyi uummata keenyaaf ta'ee hin jiru. Lidatu Ayyaaloo fi Jawaar Mohaammed abiyyi mormaa jiru, eeyyan mormaa jiru. Kanaaf tokko ta'uu isaanii homaa dhiibbaa hin qabu. Amaaras isan jechisiisu, Arabas isan jechisiisu xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed jechuudha. Inni Oromoodhaa sa'aatii kan Oromoon du'aa jira, eeyyan Oromoon du'aa jira. Akka Oromoon hin duunee fi kan Oromoo ajjeesu dhaabsisuudhaaf eenyu wajjin yoo tokko yoo ta'an rakkoo hin qabu. Kun siyaasa. Dhimmi kun dhimma siyaasaati malee dhimma sanyummaatii miti akkasitti qabachuun barbaachisaadha. Fayyisaa Leellisaa wanni inni barreessee fi wanni xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohaammed jedhe waan wal si'u miti, waan wal fakkaatu miti. Kana akkasitti haa qabatanii fi egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana tura. Mootummaan naannoo Oromiyaa birmadummaa naannoo Oromiyaa eeguu dhabuun dhimma akkaan yaaddessaa ta'u kutaaleen hawaasaa garaagaraa naannoo daangaa jiraatan himan. Kutaaleen hawaasaa godinaalee Booranaa, Baalee, Harargee, Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabaa, Horroo Guduruu, Wallaggaa fi Wallaggaa Bahaa naannoo daangaa jiraatan yaada isaanii kennaniin haliilaa hidhattoota daangaa ce'anii dhufaniin qe'een isaanii irratti deebiin manca'uu himan. Hidhattoonni kunniin meeshaalee waraanaa garmalee hidhataniin hedduminaan bubbaafaman kan jedhan namoonni yaada kennan haliilaa bananiin uummata buqqisanii qabeenya mancaasu jedhan. Erga akkas godhanii booddee qe'ee uummanni irraa buqqaafame qabatanii jiraattota naannolee ollaatti fidanii irra qubsiisu jedhan. Qe'ee keenyatti deebi'uuf wayita yaalluu haliilaatu nurratti raawwatama kan jedhan warri yaada kennan qe'ee isaanii akka kanaan uffatamuu himatu. Haala kanaan qe'ee Oromoo mancaasanii qe'ee godhatanii lafa bal'aa Oromiyaa turte naannolee ollaa jalatti daangifamee jira jechuun kumatu. Kun marti gaafa ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa humna jabaa ergee tarkaanfii waaraa hin fudhatu kan jedhan jiraattonni milishootni naannoo sanaa qofatu uummata waliin ta'ee qe'ee Oromoo tiksuuf dirqama jiru. Humni milishaa kun immoo humna naannolee ollaatti garmalee hidhate heddumminaan bobbaafamuun akka hin gitne dubbatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa Oromiyaa cimsee tiksuuf akka hanqate gaafii nutti ta'ee jiru. Naannoleen ollaa hidhattoota bobbaasii daangaa Oromiyaa sarbanii qe'ee Oromoo diiganii uummata Oromoo buqqisanii qaama biraa fidanii irra qubsiisu. Mootummaan naannoo Oromiyaa garuu cadhisuu filate jedhan jiraattonni yaada isaanii kennan. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon hadhaaf qabadhe isiniif dhiyaadhe hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhee sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya waan nu jennu turtaniif galatoomaa ulfaadha.